Keekii bareedaa mana keenya keessa teennee karaa bareedaa tahee fi haala salphaa taheen akkamitti akka hojjetamu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Ooruu. Killee lamaa ni qopheeffanna. Killee lamaa erga qopheeffannee jennee ala keenya yookiin bakka qorraa osoo hin tahin bakkuma ho'aa jiddu galeessa ta'e keennee dhooyna. Maashina barbaanneen dhahuu dandeenya. Akka fakkeenyatti maashina maabraatii qofa osoo hin tahin maashina harkaatillee sukkaarri kan nu barbaachisu burcuqqoo tokko garuu jalqabaaf walakkaa burcuqqoo itti godhan walakkaa burcuqqoo fudhannee waliin geenna hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan wantoota babbareedaa kan waliin qoonnu taha sabskiraayib godha warri garuu sabskiraayib dura gootan mallattoo laayikii qofa cuqaasuudhaan itti aansuun walakkaa burcuqqoo hafe itti eda'annee waliin geenna isin warri maatii koo taatanii viidiyoo kana ilaaltan guutuun keessan koomantii yaada babbareedaa akkasuma mallattoo laayikii osoo hin cuqaasin hin bayinaa isiniin jira hanga xumuraatitti na wajjin tura zayitii burcuqqoo walakkaa olitti yookiin ruubii hir'ifnee itti goona jechuudha hunda isaa haala kanaan waliin geennee akkuma margitanitti erga wal fudhachiisnee geessinee zayitii kanallee yeroo lamatti itti goona sababbiin isaa bakka tokkotti yoo itti goone wal akka nuu fudhatu jechuudha rakkoolee hin qabu itti aansuun biniliyaa yookiin ammoo tuyyuu kan tuffaahaa akka fooliin yookiin illee sun keessaa hin dhooyne rakkoon qabu yoo hin jiraannellee biniliyaa harceelee ni jira itti aansuun harcee qamadii jechuudha akkuma asitti argitan kana harcee qamadiitii fi bikin boodaraa kan keekiin hojjetamu yookiin kaameraa keekii mankaa guddaa tokkoo fi akkasuma harcee burcuqqoo lama gingilfadhee itti naqadhee namoonni barbaadan isaanittis ni gingilfattanii amma immoo maashinaa waliin dhahuun barbaachisaa miti haxumaa salphaa ta'e yookiin cilfaanis ni taha jechuudha waliin gahuu ni dandeenya waan mana keenya keessatti argame itti aansuun sirriitti wal fudhachiisnee erga jennee aanan burcuqqoo walakkaalleen hanguma rakkoon qabu aananis yoo hin jiraanne bishaanis ni taha waliin geenya jechuudha namoonni aanan dhangala'oo hin qabne aanan harcee yeroo harceetti gootan san itti gootanii waliin gahuu ni dandeettanii abbaan barbaadan ammoo burcuqqootti aanan nayixanii aanan burcuqqoo lama nayixanii booddesanii ammoo tuyyuu bishaan itti dabaltanii kurtanii itti fayyadamuu ni dandeettanii itti aansuun irraa hirrifan akka nuu bareeduu fi harcee yookiin ammoo tuyyuu chokoleetiin harcee kan akka nyaatatti itti dalagamu kaawaa irraa kan dalagamu yookiin hojjetamee jira isa fuunee lixii kana xiqqoo isii maankaa sadii irraa hirrifannee chokolaataa kana yookiin harcee chokoleetii itti daballa akkasuma aananuma san irraa burcuqqoo shaayii xiqqishuu isii jechuudha maankaa afurii dhangala'oo aanan dhangala'oo maankaa afurii hambifannee itti goona jechuudha dhangala'oos manaa yoo qabaan rakkoo hin qabnu isas waliin geenne wal fudhachiisna achi booda siniyaa yookiin maqashaa kan mana keessan keessa qabdan kan barbaadanitti fayyadamuu ni dandeettanii jalqabaaf zayitii jala dimnaa akkuma isin durallee hojjedhee jira feetan harkee irra firfirsitanii barbaadan ammoo zayitii matti gootanii haala kanaan cilfaan itti naqna dabareedha akka chokoleettis ta'ee akkasuma kan addatti dhooyine san jechuudha garuu baay'isnee kan itti naquu qabnu kan lixii yookiin ammoo tuyyuu keekicha dura qopheessine ka chokoleettii akka keessi isaa bareeduu fi yookiin bifa tolu qofa gubbaa kan firfirsinu erga geessinee distii keenya jechuudha walumaa galatti kasalarra keenne distii keessa keenne turee gubbaan xiqqaanee daqiiqaa 35 hanga daqiiqaa 40 erga turee inni akkana tahee jedhee baasnee keekii keenya buna akkasuma ammoo tuyyuu affeerree adda addaa irratti illee hojjechuu ni dandeenya hundi keessan namoonni viidiyoo kana jaalatan sabskiraayib gochuun namni dura maatii geetaatanii sabskiraayib gootan laayik gochuudhaan akkasuma yaada babbareedaan koomantii naa barreessa mee dhugaa rabbi namni viidiyoo koo hojii koo jaalatan har'a koomantiin viidiyoo kana jalatti isin lakkaa'uu barbaada koomantii keessan irratti ammoo tuyyuu hedduu akka gammadee